Akkam jirtu jaallatamoo daawwattoota FIB irraa oduu yeroo kanaatiif qindeeffannee isinitti himaa kan isinitti himu Daani'el Tasfaayitii waliin tura. Xiyyaarri Boeing Max 737 gara balaliitti deebisuuf qophiin barbaachisaan xumuramuu daandiin qilleensa Itoophiyaa beeksise. Daandiin qilleensa Itoophiyaa xiyyaaricha guyyoota muraasa booda gara balaliitti deebisuuf qophii ta'uusaa ibsa baaseen beeksisee jira. Hangammaatti Boeing daandiiwwan qilleensa 36 gara tajaajila daldalaalachuutti kan deebi'e yoo ta'u balaliiwwan 300 fi 30 akka taasisanis ibsameera. Xiyyaaroti Boeing Max 737 FAA, EACA, CAAC, ACA fi kanneen biroon mirkaneessii ga'umsa isaanii erga laatamee fi booda gara balaliitti kan deebi'an ni taasifame jedheera daandiin qilleensichaa. Dhaabbileen hawaasa Oromoo 60 ol ta'an hundeeffamuu Komishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa ilaalchisuudhaan yaaddoo qaban ibsanii jiru. Yeroo jalqabaaf dhaabbileen siivikii falmattoota mirga dhala namaa fi waldaalee hawaasa Oromoo idilaa addunyaa walitti dhufanii marii biyyaalessaa adeemsifamuuf jiru irratti yaaddoo akka qaban ibsanii jiru. Lalisaa Alamuu gabaasa Addis Istaandard akka ta'utti dhiyeessa. Yeroo jalqabaatiif dhaabbileen siivilii falmattoota mirgoota dhala namaa fi waldaaleen hawaasa Oromoo idil addunyaa walitti dhufanii marii biyyaalessaa adeemsifamuuf jiru irratti yaaddoo qaban ibsuun kun isa jalqabaati. Biyyattiinis ammoo marii biyyaalessaa haala kanaan itti adeemaa jirtu kan jalqabaa ta'uun wal lama hin gaafachiisu. Sadaasa darbe manni maree bakka bu'oota uummataa labsii hundeeffama Komishinii Marii Biyyaalessaa raggaasisuun isaanii yaadatama. Sana hordofee manni maree bakka bu'oota uummataa kun labsiin beekumsa biyya keessaa fayyadamuun furmaata waraanii fida jedhamee itti amanamaa ture. Akkasumas immoo duudhaalee hawaasaa walitti ni hidhaa jedhame. Manni marichaa hooggansa Komishinii Marii Biyyaalessaa uummataan akka kaadhimamuu fi mana maree bakka bu'oota uummataatiin akka ragga'u eere. Dhaabbileen kunniin adeemsaa fi tarkaanfileen marii biyyaalessaa keessatti fudhatamanii amanamummaa uumuun marii dhugaatiif haala ni mijeessuu kan jedhan lafa kaa'anii jiru. Ibsi kun marii biyyaalessaan dura tarkaanfilee fudhatamuu qaban tarreesseetii jira. Kanaanis ammoo lammiilee waraanaan miidhaman hundaaf haalduree tokko malee deeggarsa namoomaa adda hin cinne taasisuu, hidhamtoota siyaasaa hunda haalduree tokko malee hiikuu fi humnootiin alaa hunduu keessumaa humni nageenyaa loltoonnii fi basaastonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa akka ba'an dabalata. Dhaabbileen Oromoo kunniin mootummaa Itoophiyaa fi qooda fudhattoota hundaaf tarkaanfii waraana dhaabsuu fi marii walabaa hunda hammatee fi hunda hirmaachis akka taasifamuuf qooda isaanii akka baatan waamicha dhiyeessan. Marii biyyaalessaa keessatti adeemsii fi tarkaanfileen fudhataman amanamummaan uumuun marii dhugaatiif haala mijeessa. Kunis ammoo Oromiyaa keessattii fi naannolee hundatti alatti ammoo dirree siyaasaa jiru babal'isuun miidiyaaleen walabaa akka jiraatan mariiwwan bu'uuraa fi lammiilee hunda hirmaachisuu taasisuu barbaachisaa jedha. Haaluma kanaan marii bal'inaa fi hirmaachisan qaamolee dhimmi ilaallatu waliin yeroo turtii raawwii iddoo qabiyyee fi saffisa adeemsaa fi hojiirra oolmaa marichaa irratti akka taasifamu irra deebi'uun waamicha dhiyeessinaa jedha ibsichi. Ibsi guutuunsaa akka gadiitti dhiyaata. Ibsa hundeeffama Komishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa ilaalchisuudhaan dhaabbilee siivilii falmattoota mirgoota dhala namaa fi waldaalee hawaasa Oromoo idil addunyaa irraa kenname jedhee jalqaba ibsi kun. Nuti dhaabbileen asii gaditti maqaan keenya dhahame qophii mootummaan Itoophiyaa dhimmoota bu'uura biyyaalessaa irratti walii galtee uumuuf marii biyyaalessaa jalqabuuf taasisuu itti dhiyeenyaan hordofaa jirraa jedha. Mootummaan labsii hundeeffama Komishinii Marii Biyyaalessaa ulaagaa ifa hin taaneen kophaa isaa raggaasiseera. Yeroo ammaa kana hojimaata ifa hin taanee fi abbootii dhimmaa ijoo fi deeggartoota waliin marii ga'aan utuu hin taasifamin namoonni Komishinii Marii Biyyaalessaa geggeessan filatamaa jiru. Hidhamtoonni siyaasaa muraasni hiikamuu isaanii agarree jirra. Garuu hidhamtoonni kuma hedduu ta'an ammayyuu mana hidhaa jiru. Tarkaanfiin duraa kun mootummaan biyya bulchaa jiru hidhamtoota siyaasaa hafanillee hiikuuf akka yaadee fi qalbii guutuun maricha irratti hirmaachuuf fedhii qabaachuu agarsiisaa jennee abdanna. Haa ta'uutii malee mootummaan Itoophiyaa qaama walabaa Komishinii loogii siyaasaa irraa bilisa ta'e hundeessuu danda'u miti. Kun ammoo marii biyyaalessaa hunda hammate godhuuf ulaagaa ijoo fi barbaachisaadha. Kanaafuu ibsa hagayya 18 bara 2021 baasneen waraanni akka dhaabbatuu fi mariin hunda hirmaachise akka taasifamu gaafatu irra deebi'uun gaagaamni siyaasaa walxaxaan biyyattiin keessa jirtu furamee nageenyi waaraan akka dhufu gorsa armaan gadii dhiyeessuu barbaanna. Inni jalqabaa waraanni atattamaan akka dhaabbatu taasisuun humnootiin federaalaa fi gareen hidhattoota naannoo Oromiyaa, Tigraay, Beenishaangul, Gumuz, Amaaraa fi Affaar keessa jiran gidduutti walii galteen dhukaasa dhaabuu taasifamee mariin siyaasaa hunda hirmaachise akka godhamuuf haala mijeessu. Nilamata lammiilee waraanaan miidhaman hundaaf dhiyeessii nyaataa fi qoricha dabalatee deeggarsa namoomaa adda hin cinne haalduree tokko malee akka taasifamu
kanneen amma sababa hongeetiin beelaaf saaxilaman deeggaruu fi tajaajiloota bu'uuraa akka baankii, teleekoom, geejjibaa fi tajaajila ibsaa lammiilee miliyoonaan lakkaa'aman naannolee Oromiyaa, Tigraay, Beenishaangul Gumuz, Affaar, Amaaraa fi Sumaalee keessatti argamaniif akka deebi'u. Inni sadaffaan hooggantoota adda bilisummaa Oromoo dabalatee hidhamtoonni siyaasaa hundi haal duree tokko malee akka hiikaman caamsaa 2021 irraa eegalee hidhaa mana keessaa irra jiran haal dureen dhaabichaa fi deeggartoonni Oromoo kumaatamaan mana hidhaa adda addaa keessa jiranii fi hidhamtoonni biroon haala sabummaa irratti xiyyeeffateen erga labsiin yeroo muddamaa ba'ee hidhaman hunduu akka hiikaman. Inni arfaffaan ammoo humnootiin biyya alaa hunduu keessumaa humni nageenyaa loltoonnii fi basaastonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa akka ba'an taasisuun biyyoonni naannoo gamtaa Afrikaa fi biyyoonni Itoophiyaa wajjin walitti dhufeenya qaban deeggarsa akka godhanii fi haala dhiittaa mirgoota namoomaa akkasumas immoo wal waraansi waliin itti dhaabbatu haala mijeessu. Shanaffaa irratti ammoo komishinii marii biyyaalessaa walaba ta'e qooda fudhattoota hunda biratti fudhatamummaa qabuu fi marii biyyaalessaa ifaa fi hunda hammataa ta'eef haala mijeessuu danda'u hundeessu. Komishiniin marii biyyaalessaa mootummaan deeggaramu itti gaafatamummaa barbaachisaa fi seenaa qabeessa kana amanamummaan ba'uu danda'a jennee waan hin amanneef komishiniin qaama kamirraayyuu walaba ta'e akka hundeeffamuuf hawaasni idil addunyaa deeggarsa barbaachisaa akka taasisu waamicha dhiyeessina. Inni ja'affaaf inni xumuraa marii biyyaalessaa keessatti adeemsaa fi tarkaanfileen fudhataman amanamummaan uumuun marii dhugaaf haala mijeessa. Kunis ammoo Oromiyaa fi naannolee hundatti dirree siyaasaa babal'isuun miidiyaalee walabaa akka jiraatan mariiwwan bu'uuraa fi lammiilee hunda hirmaachisuu taasisuutu barbaachisa. Haaluma kanaan marii bal'inaa fi hirmaachisaan qaamolee dhimmi ilaallatu waliin yeroo turtii raawwii iddoo qabiyyee saffisa adeemsaa fi hojiirra oolmaa marichaa irratti akka taasifamu irra deebiin waamicha dhiyeessina. Nuti dhaabbileen asii gaditti maqaan kenna eerame waldaan hawaasa dhaabbilee ogeeyyii falmattoonni mirgoota namoomaa fi hawaasni waliigala Oromoo mootummaa Itoophiyaa fi qooda fudhattoonni biyyattii hunda akkasumas immoo hawaasa idil addunyaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii United States, China, gamtaa Awurooppaa fi biyyoonni miseensa gamtichaa, gamtaan Afrikaa fi biyyoonni miseensa gamtichaa, gamtaan Emiraatota Arabaa, Turkii fi Iraan naannolee Itoophiyaa hunda keessatti walitti bu'iinsa akka dhaabbatuu fi adeemsi marii biyyaalessaa qaqabeessaa fi hirmaachisaa ta'e akka itti fufuuf tarkaanfii barbaachisu akka fudhatan gaafannaa jechuun gamtaan dhaabbilee hawaasa Oromoo 60 ol ta'an hundeeffamuu komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa ilaalchisuun ibsa kennani. Gabaasni kan Addis Standard. Mootummaan Itoophiyaa dhiyeessii qorichaa fi deeggarsa biroo fi Tigraayitti balaliisa guyyuu hayyamuusaa beeksise. Dhaabbileen gargaarsa idil addunyaa ulaa geejjibni keessa darbutti waraanni adeemaa jiraachuu sababoota hanqina dhiyeessii fi dhiyaatan keessaa isa ijoo ta'uu dubbatanii jiru. Taganyee Daaqaa. Mootummaan federaalaa dhiyeessii qorichaa fi deeggarsa namoomaa kanneen biroo naannoo Tigraay keessatti hanqateera jedhame konkolaataan furuun waan hin danda'amnee fi balalii qilleensaan dabalataan akka geggeeffamuu eeyyamuu isaa beeksisee jira. Ministeerri Haajaalaa ibsa dilbata kaleessaa baaseedhiin fedhiin qorichaa fi deeggarsi barbaachisu kanneen biroo Tigraay keessatti daran dabaluu isaa ibsuun naannoo Affaar keessaa qaxxaamuruun geejjibni gara naannoo Tigraay seenuu sababa waraanaan danqamee jiraachuu isaas hubachiisee jira. Torbanoota darban dhaabbileen idil addunyaa ogeeyyiin fayyaa Tigraay keessa jiranii fi qaamoleen kanneenis Tigraay keessa hanqinni qorichaa guddaa fi deeggarsi nyaataa dhibuun sadarkaa nama yaaddessurra ga'uu isaa ibsuun ni yaadatama. Tigraay keessatti sababa qorichi hin jirree fi dhukkubsattoonni qoricha yeroon irra darbee fudhachuuf dirqamanii jiru jedhee jira. Koreen fannoo diimaa idil addunyaa ibsa torban darbee baasee tureeni. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti dameen deeggarsa namoomaa atattamaa qindeessu Ochaanii sababa waraanaan qorichi deeggarsaa barbaachisoo biroo dhiyeessuun waan dadhabamee fi yeroo itti dhiyaatan dheeressuuf adda kutuuf dirqamee jiraachuu isaa ibsee ture. Mootummaan federaalaa gama isaatiin barbaachisummaan qorichaa fi dhiyeessiiwwan garaagaraa biroo naannicha keessatti guddaa waan ta'eef deeggartoota biroo waliin ta'uun rakkoo mudate kana furuu fi akka hojjechaa jiru hubachiisee jira. Mootummaan federaalaas sababa waraanaa fi konkolaattonni imaluu hin dandeenye jechuun TPLF'n qeeqee jira. Qorichi fi dhiyeessiiwwan biroon ji'a darbee eegalee akka dhiyaatu eeyyama argatee turus weerara TPLF eegaleerraan kan ka'e darbuu hin dandeenye jedhee jira. Fedhaa fi danqaalee jiran ilaalcha keessa galchuun mootummaan Itoophiyaa dhiyeessii qorichaa nyaataa fi deeggarsa barbaachisoo kanneen biroo geejjiba lafoon qaqqabsiisuun waan hin danda'amnee fi balalii qilleensarraa dabalataan murteessee jira. Ministeera Haajaalaa, Ministeera Fayyaa fi Komishiniin To'annoo Balaa Biyyoolessaa Koree Fannoo Diimaa Idil Addunyaa fi
dhaabbata biyyoota gamtoomanii waliin ta'uun imala xiyyaaraa fe'iinsaa guyyaa guyyaan qorichaa fi dhiyeessiiwwan barbaachisoo biroo gochuuf hojjechaa akka jiru ibsi waajjira haajaa alaa baasee kun agarsiisee jira. Dhimma dhiyeessii deeggarsa namoomaa ilaalchisee Tiwiitara gubbaatti yaada isaanii kan maxxansan dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa konkolaattonni fe'iinsaa sagantaa nyaata addunyaa 27 ta'an Samaraa irraa ka'anii gara Tigraayitti imala eegalanis sababa waraanni jiruuf deeggarsi akka hin dabarre godhamee jira jechuun yaada isaanii ibsanii jiru. Mootummaa federaalaa irraa eeyyamni kennamus mootummaan naannoo Affaartu akka hin dabarre dhorkee dhimma jedhu kanarratti mootummaan federaalaa dhimma naannoo Affaaritti danqaa uumame kana quba qabaachuu mala jechuunis qeequu obbo Geetaachooni. Mootummaan naannoo Affaar ibsaa baaseenii muddee 10 bara 2014 irraa eegalee humnoonni TPLF naannoo Abaalaatti haleellaa eegaluu fi namootni nagaan jalaa miidhamuu komatee ture. Mootummaan federaalaa weerarri kun humnoota TPLF irraa deddeebiin eegalamee jiraachuu isaas qeeqee jira. Obbo Geetaachoo Raddaa garuu gama isaaniitiin humnoota Affaarii fi deeggartoota isaanii gidduutti guyyoota dura waraanni eegalame ammas addaan hin cinne itti fufee jira jechuun dhimmicha ofirraa dhiibanii jiru. Wixineen labsii gabatee konkolaataa naannoo hambisuu gara paarlamaatti qajeelfameera jechuun oduun miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifamaa jiru. Odeeffannoo dharaati jechuudhaan deetaan ministeera geejjibaa fi loojistikii obbo Kaasahuun Goofee himanii jiru. Beenyaa Shiramu. Wixineen labsii gabatee konkolaataa naannoo hambisuu gara paarlamaatti qajeelfameera jechuun oduun miidiyaa hawaasummaa irratti gadi dhiifamaa jiru odeeffannoo sobaa ta'uu deetaan ministeera geejjibaa fi loojistikii obbo Kaasahuun Goofee himan. Gaazexaan Riippoorter wixineen labsii gabatee konkolaataa naannoo hambisuu gara paarlamaatti qajeelfame jechuun fuula jalqabaa isaa irratti dilbata Majjii 23 bara 2022 baaseen gabaasee ture. Gaazexaan kun gabaasa isaa keessatti gorsaa ministeera geejjibaa fi loojistikii obbo Abajjee Maamoo wabeeffachuun ture kan gabaase. Deetaan ministeera geejjibaa fi loojistikii obbo Kaasahuun Goofee ammoo fuula feesbuukii isaanii mirkanaa irratti akka barreessanitti oduun gabateewwan konkolaataa adda baasuu naannoon qaban kan hambisu wixineen labsii gara paarlamaatti qajeelfameera jedhu sobaa jedhan. Deetaan ministeeraa kun manni maree ministeerota koora idillee isaa arfaffaatiin wixinee labsii geejjiba daandii irratti galtee barbaachisaa itti dabaluudhaan akka raggaasifamuuf gara mana maree bakka bu'oota ummataatti qajeelchuu isaa yaadachiisaniiru. Haa ta'u malee qabiyyee labsichaatiin alatti miidiyaalee hawaasummaa garaagaraa irratti adda baasuun gabateen konkolaataa naannoo akka jijjiiramu wixineen labsii taasisuu gara paarlamaatti akka qajeelfame oduun ibsu gabaafamaa jiraachuu mirkaneeffanneerra jedhan aanga'aan kun. Jalqaba irratti odeeffannoon kun dogoggoraa fi qabiyyee wixinee labsichaatiin ala akka ta'e himuun wixinee labsii kanaa waliin waraqaan geggeessituu tarreeffama gabatee naannolee labsii kanaan dura turan muraasni kan dhiyaateefis mootummaan naannoleen haaraa yoo ba'anitti yeroo yerootti fooyya'insa osoo hin barbaachisiin hojiirra oolchuuf akka danda'amudha jedhan. Yaadaa fi qabiyyee wixinee labsii gabatee konkolaataa adda baasan naannoo irraa kaasuu akka hin taane beekamuu qabas jedhan. Wixineen labsii geejjiba daandii ilaalchisuun qaamolee raawwachiiftuu federaalaa fi naannoo aangoo fi hojii kenname bifa wal'aa ifatti kan ka'u ta'uu isaatiin olitti ga'ee tajaajilli geejjibaa daandii guddina dinagdee fi hawaasummaa biyya keenyaatiif gumaachuu caalaa guddisuudhaaf seektarri kun amansiisaa, qindaawaa, ammayyaa fi nageenyi isaa kan mirkanaa'e ta'ee akka geggeeffamu kan dandeessisudhas jedhan. Wixineen kun yeroo dhiyootti mana maree bakka bu'oota ummataatiif dhiyaatee qaamolee dhimmi isaa ilaallatu waliin mariin erga geggeeffameen booda fooyya'insi barbaachisu taasifamuun akka raggaasifamu eegamas jedhan. FIB irraa oduuwwan isin biraan ga'aa turre kana gammaatti daawwattaniidhaan waliin turuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jenna. Yaadannoo kennuudhaaf ergaa gabaabaa keenya 7444 fayyadamuu dandeessu. Odeeffannoo wayitaawaa ta'an idil addunyaa argachuudhaaf ammoo 7576 irratti okee jedhaatii nuuf ergaa isiniin jenna. FIB'n qophii isaatti ufee jira daawwadhaa. Yeroo gaarii.